tolchee bareechee qaba garuu akka kirit ajandaa kirit godhuudhaaf yookaan namni akka wal dura dhaabbatu godhuudhaaf as deebi'anii jimaan miidhaa qabaa jaan obboleeyyin Caffeeraa mis meeqaantam wajjin hin barcaa goona isa wajjin hin meeqaantam barcaa wajjin goona kanaa miti yaa ijoollee teenya yaa warra gartee ilmi beeytan yaa warra gartee xiqqashollee beekumsa qabdanurra obboleeyyan keenya kadhalaadhaa booyfireendi akka biyya weestarnii kanatti biyya keessaa baafatanii jiran haadha boo wajji galaa jiran wanni namni nama barsiisuu qabu meeqaantamtu jira obboleeyyan keenya kadhiiraa odoon fuune odoon kana dhalaa wajjin galu jiran biyya keessa meeqaantamtu jira wanni nama barsiisuu qaban akkatti gabbahanii dalagachuu qaban meeqaantam wanni nama barsiisuu danda'an dhiistanii akkaataa koominitiin teenya itti wal loltu akka namni keenya miidhaa itti walirra beesu akka namni keenya irra walirra bobba'u maaliifi gootan amma yeroo lamarra sadiirra Caffeeraa misillee amma dura illee arkee jire yeroo inni jimaan haarame jiru miidiyaa irratti sakandii takka dubbattee jirti sakandii takka narra hidhe sakandii takka narraa fuutee jirta waan ta'eef ammas amma dura waa'ee jimaa kanarraa dubbatanii jiran kooyi yoonii fi gama haaramummaatiin yookaan gala halaalummaan namni muslimaa yoo wal dhabe quraanaa fi hadiisa keessadha achi keessaa wada ka'e bakka biraa bakkatti jechoota ulamaayii bakka waan laaluu jira achi keessaa gudhabdan miidhaa qabamu miidhaan qabu irratti maaluma si qooyisin bar dhugaafiin iskuula deebuun isin barbaachisaa xiqqashollee beekumsi isiniif hafaa wanin isinin jedhu kanaaf yoo ilmiillee barattan xiqqashoo haala hawaasa keenyaa koominitiin teenya akkamitti jiraachuu jirtii xiqqashoo kana warra jimmaa kana dhaynee buna dhiisaa jechuun ni taati uummata keenya kabajamaa jimmaa kanaan walla gadheenee qocoo fi warqee dhiisaa jechuun ni taati arsii fi baala dhaynee qamadii fi garbuu dhiisaa jechuun ni taati maal isa isin xiqqashollee fataa gootanii maa yaadne rakkoon teessan maali rakkoon teessan maalidha baramman maali rakkoon teessan fixadhee. Deegaan xumurame galatoom ulfaadhu warroonni jima'aan faayidaa qaba jettani jima'aan faayidaa qaba jettanii afaan saaqqattu miidhaa qaba warri jettan jima'aan miidhaa qaba jettanii afaan keessan saaqqattu malee waan fatwaa keessan seentan. Galatooma kan eenyudha dabareen ittaan seeyidar. Ittaanu Ustaaz Sheekh Jamaali Please yeroo waa jettani waan hawaasni isin irraa fudhatu yoo bu'aa qabaate bu'aa akkasiitti miidhaan. Haydara salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم dabareen an keemiti habiibi please أمول سنتي ورا بدر تاني. dubbatiin Jamal dubbatee jira miti amma seeni. جمال الدبن ليش عمال Ali kan keemiti dabareen. بسم الله الرحمن الرحيم. Koi takka dabareen kan eenyudha Haydar. كجمال جمال انت محمدي انا ستيناتو انا مو جمال هاشر نون درسا ما هو نمنا Mesh tole. دقيقة خيارات نادي بسم الله الرحمن الرحيم. jalqabarratti caffeen haa galatoomu waan inni dubbatisanii an akka kiyya yaadni hin qabu waan inni dubbatisanii yaada hedduu bilchaataa dubbatee jechuun naaficaa caffeen deeggara osoo hin ta'in yaadan hin qabu keessaa hedduu dubbatee jira. Tokkoffaa anis Harargeedha caffeenis yaani namoonni gartee asirraa garii waan kana waliin dubbachuu jiru hanga ammaatti numaa warra Harargeeti. Wanniif miidhaa qaba yookaan faayidaa qaba jedhii banaan. As biratti wanni amma obboleessi keenya Khaliifoon kaase waan akka faayidaan jimaatu bu'aa jimaan qabuutu irra guddaadhaa jee yaadota isatti fakkaatu kaasee jira. Laal jara keenya namni hashiisha gurguratu ni beeytan. Namni hashiisha gurguratu hashiisha waa xiqqoo kana fudhatee maallaqa riyaala yookaan doolaara kana maallaqa hedduu tokkotti gurgurata. Wanni kun maallaqa hedduu san baasaa maallaqa guddaa san argamsiisa. Maallaqa argachuun faayidaa guddaadha. Wanni kun maaliif haraam ta'uu danda'e tokko naa qabadha. Sababni maallaqa guddaa waan irraa argattuuf jecha faayidaa guddaa faayidaa maallaqa caaltuu waan hin jirreef. Hashiishni kun Quraana keessatti hadiisa keessatti haraami jaamee hin dhufne. Warri gaa namni haraamii miti jedhu hin jiru. Warri haraami jedhu sayyoo eeyisaa fide. Lammaffaa namni gartee hashiisha yookaan haraqee tana jaa jennu tana gurguratu faayidaa jala argata. Faayidaa inni jala argatu san maali? Maallaqa argata. Fakkeenyaaf warri shiishaa gurgurus warri shiishaa dhugus maallaqa jala argata. Amma shiishaan kun shiishaa fi hashiisni wal adda beekaa. Shiishaan kun haraamaa jechuun Quraana keessatti hin dhufne eeyisaa fidanii shiishaan kun haraama jedhan tokko naa qaba. Namni halaala jahu kan jirre as keessan hin beeku hundinuu haraama jaha. Dubbii jimaa tanattiin isinii dhufa.
jimaan faayidaa qabaa jenne faayidaa isaa turra guddaadhaa jenne haaya bareeda mee faayidaan isaa karamiin irra guddaadhaa ummata keenya gurguratee ittiin jiraataa bar namuu waan ifii dalagatu tagartee gurguratee maallaqa irraa argatu takka faayidaa isaati jechuudhaaf yoo halalfatu taate namuu waan irraa galii argatu hunda halaal jee fudhachuu danda'uudha qaba. Tanaasiin naa goolaba dabalata jara keenya wanni akka jimaatti nama keenya ijoollee teenya qotee bulaa keenya hanga ga'utti akka Harargeetti wanni akka jimaa kana boodannoo hambiseen jiru. Amma namni kanuma asirratti ol baheetuma xiqqoo biyya namaa kana keessa tattaa'ee kaameeraa wanni kanaan akka diddiimatee as beekamu kana gartaami akkuma reefu caffeen jeesanii biyya teenya baadiyyaa tana keessa yoo gaddeemtee ilaalte magaalaan fakkaattu garaabaa tanaan balleessan namni naman fakkaatu obboleessoo rabbumaan nu sattaree jira malee yoo akka caarraa bubbeen jabduun dhufte bar walakkaa ol nama kana fuuteetuma qottinii bar maaltu kana hundaa godhu jira jimaa godhu jira jarana fitti himuu danda'uudha qabna jimaat akkana godhu jira wanni biraat akka hin jirtu namni keenya haraqee fi waan biyyi biraa haasoo tanarraa illee qulqullu wallahi namni keenya miskiina. Hinduku yoo teellee gartee jimuma kana nyaata jimaa gubbatti sijaaraa takka lama aarse kalaas wanni biraa takka illee hin jirtu. Kuni qaama isaa irratti fixee uffatumaa karaa deemaa matumaa keessaa sossoo malee namni uffatumaa karaa deema irra akkuma jireenya ilkaan kunillee fayyaan qabu miidhaan qaamaatti wanni miidhaan jimaa jira keenya nama waliin isinii baasa deeqaa itti aanu irratti yoo xiqqaate miidhaa 47 ol ha doktorran beekamaa gurguddaadhaan qoratame miidhaa 47 ol isinii baasee gartee akka nuti hundi garuutti isinii dubbisuudhaan danda'a. Walii galee kanaafuu jimaa yoo parsantii 100 keessaa deeqaan kiyyan dhumne rabbii deeqaa afuran ganatti naasaa'u. 58 irratti galtee kun. Parsantii 100 keessaa yoo parsantii 2 faayidaa qabaate 98 miidhaa qaba. Sheekkan keenyas laal jara nuti akka Harargeetti akka tumatanaan irraa xumura. Akka Harargee waan takka qabna amala tokko booda kana nutti dhalachuu jira. Harargeen teenya dur qulqulluudha. Booda kana ammoo sheenis kanumti biyya teenyaa qofti nu waa murteessu. Kanumti biyya teenyaa qofti fiigaa nuun ja'u fiina. Ta'a nuun ja'u teenya nyaadhaa nuun ja'u nyaanna. Noo dhiisa waan akkanaa kana keessaa baya. Sheekkan biyya biraatillee sheekkani sheekkan araba keessaa ka faranjii keessaatillee sheekkani aalimni ka gandaa osoo hin ta'in ka biyyaati ka aalamaati malee ka gartee ganda keessaa dhalatee sanii miti. Kanaaf sheemmuusaatu jimaa halaal jeef Saalih Alfawzaaniin kaaraam ji'arrafamuun qabuun isiniin jaa eega deeqaan kiyya xumurame ammoo gara boodarratti itti deebi'a. Namni ammallee sheekkan nu dura haasawanii jiran mitirqishoo maarriyyoo ta'anii jira waanuma sheekkan haasawan san kamtu irra hedduu jira. Irra hedduun garam jira waan jiru kitaabaa wal dura teenyaa haasofnu fafakkee isaa irra dibaa dhiisnee uummata keenya dhugaa himnu galatooma. Ustaaz Muhammad Sabaatti fuuf. Yoo khutbaa dheerisine bismillah jenneetuma jalqabna malee deeqaan teenya rakkistu wanni isinii himu jimaa kana an fakkeenya isaatis viidiyoo yeroo hedduu irraa hojjedheetiin ture namni heeyinaan jee hin jiru malee jimaan an haraamummaa fi halaalummaa ittiin seenu jimaa